dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. haqiiqatul kufr kufrii jechuun maali? nama guutuu reefu dubbanne san maddii nama biraatitu jira sun nama dubbii rabbii dhagayuu didee itti kafare inni nama islaamummaan dhalate kan odoon beekin jiruu isaa hunda islaamummaan jiraate haa tayuu humna isaa ta beekomsaati fi ta ayli'ii rabbii isa uumee gurraa fi ija isaa baqayse baru'uuf hin tattaafanne inumaa rabbiin ni jiraa eehamu irraa if guddisee isa gabbaruu lakkisee heera shari'aadhaa kan rabbiin kaaye kan jiruu isatti rarra'u kan filannaa keessaa qabu qabatuu didee takka waan rabbin tayin rabbitti qindeessee aayata yookaa mu'jizaa tokkummaa rabbii alaamaa dandeeytii isaa takka dachi'ii sami'ii takka uumaa namaa dhugoomsuu dide namni akkanaa kun kaafira je'ama nama rabbi morome je'ama maalif kaafira jechuun waa hagoogu'u takka daboolu afaan arabatti duuba nama haala dubbanne san qabuun kaafira je'an isaatu diinaa rabbiin irratti isa uume wallaalan hagoogee yookaa dhoysee wanni tanaan dura beeyte namni dhalatu hundi karaa islaamummaa irratti dhalata jechuu humniti qaama namaa hundi karaa islaama irratti dalaydi wanni rabbiin uume kan addunyaa tanarra naannoo isaa jiru hundi karaa rabbiin isii uume kaayirratti deemti jechu'u haa tayuu kaafirri girdoo wallaalatiin wanni addunyaan irratti uumamte akkasuma lubbuun namaa irratti uumamte heerri uumamaa irraa dhokatee kan humna isaa tan ayli'ii tan beekomsaa waan rabbiin isaa je'ee isa hin uuminiin dalagu agarta isaa waan rabbiin isaaf uumee
ijaare diigu'uu jecha takkaa balleessu'uu jecha beekomsa isaati fi aylii isaatin jaatanii godhu garta. Ati mataa keetin jallina mul'ataa namni rabbitti kafare keessa jiru beekuu dandeessa.